Oduu keenya isa jalqabaatiin Wallagga Bahaa keessatti shaneen dhibbi lama mootummatti harka kennachuu mootummaan himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo jiddugala Oromiyaatti qoraa fi leenjii gaggeessuu himee jira. Loltoonni hidhatan dhibbi lama yaamicha mootummaa fudhachuudhaan karaa nagayaatiin qawwee isaanii mootummatti kennanii dhibbi lama mootummatti harka kennachuu miidiyaaleen mootummaa dhiyeenya kana immoo kibba Oromiyaa keessatti loltoonni hidhatan 25 yaamicha karaa nagayaa mootummaan isaaniif godhe fudhachuun mootummatti harka kennatanii jiranii jechuun mootummaan gabaase. Amma moolita Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa keessatti loltoonni dhibbi lama kan ta'an waraanni bilisummaa Oromoo yaamicha hawaasaa fi mootummaan isaaniif godhe karaa nagayaa filachuun hidhannoo lafa kaanii mootummatti harka kennatanii jechuun himan. Yeroo hedduu mootummaan loltoonni waraana bilisummaa Oromoo mootummatti harka kennachuu miidiyaaleedhaan kan gabaasu garuu hanga ammaan tanaatti lolli Oromiyaa keessa akka hin dhaabbatanii fi akkuma itti hubatte kan jiru hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo zoonii jiddugalaas kanaan dura mootummatti harka kennatanii turuun mootummaan garuu jiddugala Oromiyaa keessatti nagayni ni bu'a jedhee yaadus hanga inni yaadee ol daran waraanni bilisummaa Oromoo cimuun lolli jajjabaan jiddugala Oromiyaa keessatti tuufee jira. Ammas lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa keessatti loltoonni dhibbi lama mootummatti harka kennachuun naannichatti nagee buusuu osoo hin taane daran lolli hammaachuu malaa jiran. Fakkeenyaaf hidhattoonni yookaan fiinxaaleeyyiin mootummaan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin balleessuuf hidhachiise saamichaa fi ajjeechaa itti fufanii jiraachuu hawaasni irra deddeebiin himachaa kan turan akka mootummaan miidhaa waraana bilisummaa Oromoo babal'isee himoo doon taane kan naannichatti miidhaa dhaqqabsiisaa jiruu fi miidhaa dhaqqabsiisaa ture garee fiinxaaleeyyii mootummaan kanaan dura waraana bilisummaa Oromootiin balleessuuf hidhachiise ta'uu himatan. Torbee kana keessa namoota hedduu baajaaji keessaa butaa akka jiranis hawaasni kan himan garuu mootummaan kanarratti tarkaanfii fudhatee seera kabachiisuu osoo hin taane waraana bilisummaa Oromoo rakkina achi jiruuf himachuu fi akkasuma immoo kanneen galan waraanni bilisummaa Oromoo yaamicha karaa nagayaa mootummaan isaaniif godhe fudhatanii galaa jiranii jechuun guyyaa kaleessaas dhibbi lama galuu miidiyaadhaan gabaasanii jiran. Haga ammaan tanaa waraanni bilisummaa Oromoo dhimma kanarratti kan gale miseensa kootii miti waan dubbate qabaachuu baatus qabsoon baaburaa koonni koraa koonirraa bu'aa qabsoon itti fufaa jira. Yookaan cabee diinatti gala yookaan immoo akkuma diinaatti eessatti yoo leenji'u diinaa hojjechaa jira. Baattuu vaayirasii diinaa fi diina caalaayyuu diinni hamaan isa kana waan ta'eef itti dhukaasa. Deebi'ee bor haaluu hin dandeenyetti harkisaa hidhamuudha qabaa jiru. Osoo harka isaanii dhiin qawween keenya gatiittii keenya irra jiru. Nagaa immoo hundi nu dhaqna. Harkan kennan. Yoo garuu toora isaasan dhukaasii waan Oromoon barbaaddu mootummaan kun fudhata ta'e dhiiga namaa dhangalaasuuf immoo araaraasaa yookaan suusiisaan qaba. Mootummaan kun immoo sana fudhachuun fedhu irreetiin taa'uu fedha. Kanaafudha irreetti deebine. Hankanaachi aangoo Gama kaanii waraanni bilisummaa Oromoo jiddugala Oromiyaatti qoraa fi leenjii gaggeessuu himee jira. Hooggantoota jiddugala Oromiyaa iddoolee garaagaraa irraa walitti dhufaniif leenjii kan nuus himee qora kanarratti tarkaanfii fuula duraarrattis wal mari'atanii jiraachuu himan. Waraanni bilisummaa Oromoo gama kaaniin tarkaanfii jabaa loltoota mootummaa irratti fudhachuu himee jira. Kibba Bahaa Oromiyaa keessatti loltoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhatee hoogganaa Farra Riphee Lolaa jechuun mootummaan bobbaaftee fi kanneen inni bobbaasaa jiru irratti tarkaanfii fudhachuun waraanni bilisummaa Oromoo du'aa fi madoon adabuun meeshaalee sirraa eeggachuu himee jira. Guyyoottan dabran keessa waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalee isaa kibba Oromiyaa keessatti fudhachuun loltoota mootummaa du'aa fi madoon adabuun meeshaalee hiikkachuu reediyoon arraata biyyoolessa Oromiyaa gabaasee jira. Mootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa aanaa jajuu keessatti loltoota bilisiginnaa adabuu beeksise. Irree fi gaachanni sabaa waboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii bahaa aanaa jajuu ganda Angodoochee jedhamu keessatti kaleessa muddee 19/2025 sa'a 9:00 loltoota bilisiginnaa irratti tarkaanfii guggubduu fudhachuun diina du'aa fi madoon adabee injifannoo galmeesseera. Tarkaanfii fudhatame kanaan loltoota diinaarraa battalumatti 2 ajjeesee 3 madoo dandammee hin qabne adabuun kanneen irraa hafte ari'ee bakka irraa dhuftetti deebiseera. Gooticha abdii fi gaaddisni sabaa waboon tarkaanfii ergamtoota diinaa irratti fudhatu jabeessee ittuma fufuun gaafa muddee 18 godinuma Arsii bahaa aanaa Roobee Diidaa ganda Qillisaa Dambalii iddoo addaa Jaarraa jedhamuttis diina maqaa sakattaa waboo jedhuun gantoota qabattee bobbaate irratti tarkaanfii fudhateen hoogganaa waraanaa tokkoo fi miseensa tokko irraa ajjeesuun injifannoo boonsaa gonfateera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa lixa shaggar aanaa aadaa bargaa ganda iddoo hojii jedhamu keessa tarkaanfii gurra bilisiginnaa irratti fudhateen injifannoo argate. Waraanni bilisummaa Oromoo gaafa muddee 19 bara 2025 tarkaanfii fudhate kanaan waraana qacaramaa murra bilisiginnaa irraa hedduu du'aa fi madoon adabee jira. Akka kana waraana murra bilisiginnaa irraa nama 7 yoo ajjeesu 9 immoo madoo jajjabaa madeessee jira.
Waraana qajaramaa murra bilisiginnaa kun waraan du'aan adabaman achumatti awwaaluun madoo immoo harreetti feetee gara magaalaatti geessuun ishii dhaga'an. Waraanni murra bilisiginnaa kun reeffaa fi madoo harreetti fe'ee deemuun aadaa fi safuu uummata Oromoo balleessaa akka jiran jiraattonni naannaa sanaa himu. Waraanni murra bilisiginnaa kun tarkaanfii oboon irratti fudhate kana dallaanuun qabeenyaa uummataa ibiddaan gubdee akka deemte baramee jira. Qabeenyaa obbo Fayyisaa Guddinaa jalaa midhaan kuntaala 15 jalaa gubdee yoo deemtu kuntaala 6 ammoo jalaa fudhattee deemtee jiru. Jiraattonni naannaa sanaa injifannoon kan uummata Oromooti. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaalee garaa garaa keessatti kaadiroonni murna maafiyaa bilisiginnaa dargaggootaa fi qonnaan bultoota dirqiin ukkaamsa